Makiina nyaate har'a kochi dhugur kochi nan dhufoma wanni bu'aana bu'e jiru micookos dhabe micoonko jaarishi gimmaanya chittabe hin dhufne deebi'iiti immoo gasamni kun notoriin naaba yaadha ko mana sii bita mana sii ijaara ayiso odoonaan jettu notoriin bayes birrii miliyoona 4 naan jette miliyoona 4 riisiti birrii dhibbi kuma dhibbi 4 hin dhufne keessaa muratanii achitti mifatanii ani himmaan koo cabsa sammuun koo jirame jiru qawwisee maqaa siifanii fi maqaa wineetan hammi kunu sammuu kee ejjateetoo jira balaa isaaniiti isaan irratti obse ishii yaadini nu yaadi imbooyin ishiin dhadhaa abidda buute ishiin argitu nu laali nu yaadi malee ishii yaadinnaa jedhu galgala nan bo'o ganama nan bo'o yoo haadha isaaniiti dawwalan naaf dawwal gargaarsa isaaniiti silaa du'e gargaara isaan na gargaaraniinan birigiin isa amma kana nabsiin koba'ee jiru maqaa dubara kanaati ilaa nagumaan na jalaa ifatu isaan maqaa ishiitii fi maqaa siifan irrattanaaf maqaa wineetanaaf imimmaan koo isaanii ishii irrattanii imimmaan koo xaragadde ishii tobse akkanumatteen boo'in adaraa gaashee obboleenu jalaan boochisiin jedhu abbaa manaa kiyyaan irree adaraa sitti kennanne jetti yoo galgala dawwaltoo ganama dawwalte kana adaraa na kennaa jiru akkuma ishiin na jaalatutti isaanis bakka naa bu'anii nuyyuu sii jirra hiyyaadin dubaraaf dubaa'ii lama qaba jedhiiti nu eeggadhu nuyyuu sii jirra amma jirrutti nuyyuu sii jirra naan jechaa yoo afurri koo maqaa isaanii tan jira har'a nan deema boru nan deema dhaabiyyuu dadhabee yoo fayyaa qabaatan makiinaa keessa taa'u dadhabeen himmaan koo sobsaa dhufu utuun bu'uu dandeen ta'u nama qoqsa dhaqee garaa tokkoon bakake kunoo amma sinitti an argitan kunoo laala isawdiitti kunoo laala himimmaan koo kunoo laala odoon akkanatti cobuun ka'ee dhufe dandeen taa'uu nan ciisa makiinaa keessa kontoraata seete naan jedhu taa'uu dadhabee anarrarra yammaree iddeebi'u dandee eebbisaan manni oromoo yoo na gargaartan akkumatti na gargaara malee ani deebi'ee lammaffaan deemuu danda'e keessa taa'uu danda'e makiinaa keessa. Kalas haadha koo hin booniiti noonni nu amma goonu. Haadha koo hin booyin silleen gargaarra sagantaa sii qabnee si achiifna si gargaarra maallaqa kee immoo organama anaafsii wal arginee obboleettii keenya kanatti himata bantaa ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadhaa asaasii ittiin dheeressu amma baaftuun jiru masiin lakkoofsa obboleettii keenya naa kenne yookiin immoo beellama maallaqaa nuufa gaafadhu yoo isiin maallaqa keessan gaafa kanaa kafaleen jala gaafadhaa yookiin immoo warra itti galche kasasa yoo siin jette walii galle yoo taane yoo bor mana seeraa dhannee obboleettii yaada koo obboleettii keenya kana kasastee haati ragaatti raggaasinnee sana booda seeraa wajjin hafitattu inuma kafalti immoo maallaqicha erga hidhamtee booda ta'a malee kanaafi akkasitti qoma qabaadhaa masiin amma siinitti bilbiltee deebiinaa kennitutti haga bor guyyaatti haati keenya hin galanu bor finfinnee oolu birrii 3,000 waadaa galeefiin jira ganama geessee harkatti kennaafi an waan isaan nyaatan waan isaan dhugan bor obboleettii keenya masiin amma dubbachiifte yoo beellama kennite isan gaafadhaan hin jiru jinniin hin jiru beellama gaafa akkanaa maallaqicha kenna jettee beellama galtee ummata oromoo irratti tiktookii buufattee dhufte beellama nuu galtee beellama sana irratti maallaqa isaanii kennu lakkii ani roobalee tan kenne jinnii tan kenne isiin baasu isaan isii himatu isiin immoo roobalee gara barbaadee qabdee akkuma wal beekan akkuma wal amananii maallaqa wal irratti galchiisan maallaqa miskiina wala kabachiisan masii amma dubbisteenaa dawwaltaa amma ganama yoo isiin beellama maallaqa kafaluu sirraa fudhatte ummataaf an viidiyoo hojjedhee isaanii wajjin beellama galteetti jedhee sagalee isiillee waraabadhee ummata dhageessa yoo isiin immoo lakki jette qattitaa bakka seeraan ganama qorbichaa soolu wanta
Amma Mubarak amma yana bilbila turte silkii kanaan naa bilbilaa turte ani immoo silkii sin chaarjina ilaa turte kan biraa bilbilaa tureni amma otoo haasofsiistanii gaariidha. Baay'ee dhugaa jechuun baay'eetti masii koo naan godhan deessaa SMS dhaan lakkoofsasi. Asumarratti siin erga qoo yeroo tokko. Asumarratti siin erga bilbilate haatu bilbiluu fi dandeessa amma. Kunoo masii ama lakkoofsa kee haa isin jedhame. Ijoollee kooppilikii godha isa ni 27 hojjeta miti masii. Masii. Lakkoofsi kee ni 27 yoo hojjete meseejii si ergeeraan achirratti naa ergi kun. Hai ana Mubaarak isin jedheera. Thank you. Nan bilbilaa fi fayyaa. Wanti armee gaafataa jirtan Uummanni keenya warri gastii jala jirtan parsantii 90 kan murteessu uummata keenya jenneerra waan mana kanatti haasa'amu. Uummanni keenya warri jala jirtanu obboleettiin keenya kun akka kafaltu gochuun keenya sirrii moo sirrii miti? Namichi ol beekuudhaaf guurte gadi ta'eefi. Deddeebiseen bilbilaa fi meseejii lelankaa fi yoo bilbilli kan biraa jiraate masiinaa dabali amma borga namaatti bakki seeraa banamutti yoo isiin na jalaa kaaftee nan kafala maallaqa isaanii jette waliigallee argeera masi waliigalleerra dubbiin dhumatteetti jedheen viidiyoo yoo danda'ame isiillee waame haadha keenya illee waame tiraanspoortii kennee fi galcheeni guyyaa tokko beellama qabnee haadha keenya kana gargaarra yoo isiin immoo roobalee inni qoratan jettee ibsaan hin jiru jechaa turte addaan jalaa cite anyways garuu bilbila ishee si ergee jira atis dubbisiinii waan jiru baay'ee nama gaddisiisu maatii kana baay'ee amma borga namaatti dawwalee fi yoo isiin beellama maallaqa kafaluunaa kennite waameeni haadha keenya birrii keessii kafaleen jararraa fudhadhaan guyyaa hagasitti jettee beellama isiin kennite haadha keenya tiraanspoortii kenneen geggeessan yoo isiin immoo roobaleen gaafadha jiniin gaafadha jettee qaxitaa haadha keenya wajjin dhaqeen bakka seeraatti kasasnee seerriif dullumni waan nama dhabsiise nama waan seeraaf dullumaan dhaban naman gaabbisiisu waan ta'eef yoo seerri isaan dhabsiise jedhe adabanu quba qabaadha akkasitti. Yeroo takka ni dubbannaa carraanuu kanna. Mubee waa jechuu barbaade. Maal jettu kan dubbii balleessuu isaati. Mubee nagaamu sagaleen koo. Inna gaama. Sagaleen kun nagaama Mubaarak. Inna gaama. Ni dhaga'ama haasa'u yoo kiyaaye. Obsaa haati keenya akka Dubbii balleessuu miti dhaggeeffata. Isumatu itti dawwalee cufi jedhaanii isumatu cufi jedhaanii maal yoo isheen didde footoo si fayyadamti. Siifan maqaan siinaa ba'ee jira maqaa sii guutuu argadheen jira akkaawuntii irra galchee maqaa sii akkaawuntiidhaan jiru argadheen jira footoo sii argadheen jira sini galee isa waa'ee argamuu sii dhiisuu sii dhiisa natti dhibinaa waan akkana abbaan barbaade cufadhu jedhuni inni nu barbaadaa jiru kana ka inni nu barbaadaa jiru kana warra seenaa haasofsiiseera wallaahi wanni isaan dhufaniif laayivii irratti fachuu qofa osoo hin taane seera geessuufan isin hin dhossuan akkana yoon jedhe haati kun doorsisni itti dhufnaan lubbuun isaanii waa tokko taanaan itti gaafatamaan roobalee akka ta'e uummanni oromoo quba qabaadha fayyessanii akka fuudhee kana ol kan hin qabne informaashiniin jarman irraa natti himamaa jira haati kun waa tokko taanaan itti gaafatamaan nama kana quba qabaadha uummanni oromoo kanaaf bor guyyaa sa'aatii 8 keessa akka Itoophiyaatti waan jirtu ragaa qabatamaa wajjin qabadheen sinii dhufa galatoomaa isiitti nan bilbilaa akkasiin na keessummeessiti akkaawuntii gaafataa jiran warra jettanii amma akkaawuntiin kenninu warri na gargaaruu barbaadan meseejiin koo banaadha
nagargaarochuun yaadaan seeraan warri nagargaaruu feetan keessan naa barreessaa tiktookiidhuma bilbilammoo hin kaasu ila galgala maaloo haadha kee sagalee guutuu qaba maaloo haadha kee waan hojjetaa jirtu hin dhaabdu taanaan annee nama kanaati miti bidda danuu keessa darbine du'aa keenya deemaa jira qaata duune qaatan duune sini gale nama jireenya irraa abdii gudatee jiraata doorsiin minta qabeenya gosa kamtu irraa haadha hiyyeessaatti sagalee ta'an du'aayyuu dhumaayyuu akkasii wal ergaa keenya bar guyyaadha yaada xumuraa yoo qabaattan yaada keessan kennadha hangara kootiin nagaatti. Okay, yaada xumuraa. Hundi keessan dubbadhaa dabareedha. Wanti ani dubbachuu barbaade haati kuni haala kam keessa akka jiranii fi akkaawuntii haadhaatiidha kan isin gaafataa jirtan. Thank you. Al tokko kuma tokko. Okay. Akkaawuntii isaanii eessa naa argiteeti hawwineet. Sifan gaariiwwan gaafa rakkoo dhiisaa hin kenninaanu siifannaa erge akkaawuntii isaanii gidi baankii kan isaanii. Hawwiniitiin bira jira hawwineet naa ergiitiin ergaaf yookiin asirratti nama hundarratti. Yeroo tokko akkaawuntiin ani baneef sanadha. Nigdi baankii. Masii bira jira. Isa masii. Ani baneef yoo ta'e isaan finfinnee yoo jiraatan xiqqoo wanni autoraayiz ta'uu qaba. Baasuu immoo maalii akka rakkoo wayii godhateera so isaantu dhufee iyyata galchee heed oofisiitii sirraa fi waan ta'eef yoo as jiraatanii booruu isinii bilbileen isin argaa isin sirreessi. Masiikoo. Sarankaatiin kaffalaminii. Sirreessi jedhanii birrii irratti deebisi galchi akkasi jalaan cufamne jennaanan. Hoyaa. Akkaawuntii sana argiiti hawwineet amma jabaadhu irra galchee ilaala galuu dandeenya amasiikoo akka inni bahu maal gootaa jaati. Anu galcheefi jira bara akka galu kee gochuuf galcheefi garuu ammoo maal rakkoo wayii godhateera authorize maalii waan ta'u wayiitu jira isa sirreessuu qaba isaan dhufuu qabannaan jedhanii turan yeroo wayii. Bor sirreessan as jiru waan ta'eef bor sitti fideen dhufaa yookiin moosireen ergaa. Isaan dawalee birrii galchinaa jedhee. Hoyaadha koo amma irratti galuu dandeenya amasiikoo baasisuu irratti immoo bor isaan sitti dhufanu sirreessii ta'a. Isaan jiraachuu qabu sirreessuuf baay'ee. Baay'ee bor sitti dhufu asoo dhufu. Kuma tokko. As jiraannaan immoo Meeksikoos deemnee dhimmi intala isaanii maal akka ga'e qorannoon poolisii maal akka ga'e nu gaafannee gaariidha. Isa hojjetaan walii bilbila hundaafuu mubarak. Tolee masiikoo. Kuma tokko nutti ma akkaawuntii hawwineet yookiin haa ergi irra deebii kaleessa sinnaa erginatti fakkaata. Yeroo tokko na eegaa qoynan fida. Kaleessa naa kennamee eessan kaayanii qoy ilaalee maqaa isaa sirriitti hima. Akkaawuntii haadha keenyaa. Obsaan nu eeggadhaa warri. Obsaa bishaan dhugsiisiin. Uummata gaarii, uummata qaalii, uummata koo kanan isin irra. Hammee bishaan. Kana waa'ee keessanii irratti uummata kooniin tadaraa galatoomaa ulfaadhaa. Hin gargaara jechuu keessan ani isin rakkisuudha jedhetan iyyii kaleessa birrii 3,000 waadaa galeefi kunoo bor utuu isin argitan nu kennaafi erga immoo isin gargaara jettani galatoomaa sila sagantaa qabuu biifanii ammumaa eegalaa gargaara. Kamti sanii ilaalaadha. Hin jiru hin qabu ani.